Buufanni geejjibaa qindaan hojjetamaa jiru tajaajila geejjibaa ammayyaa sirna qabeessa ta'e hawaasaaf kennuuf gahee olaanaa qabaa jiran. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan damee tajaajila obbo Nigaatu mootummaa. Koreen qindeessituu bulchiinsa magaalaa Adaamaa buufata qindaa geejjiba magaalichatti hojjetamaa jiru daawwate. Jilli koree qindeessituu kun hojii ijaarsaa yeroo ammaa piroojeektiin kun irra jiru qulqullina hojii saffisa raawwii fi haala waliigalaa piroojeektichaa daawwataniiru. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan damee tajaajila obbo Nigaatu mootummaa akka jiranitti piroojeektiin buufata geejjibaa qindaa hojjetamaa jiru bal'ina lafaa hektaara 8 irratti hojjetamaa akka jiru ibsuun innis yeroo tokkotti konkolaattota 300 ol qabachuu akka danda'u himan. Buufata geejjibaa qindaati. Kanaaf buufanni geejjibaa qindaan kun anyway tajaajila geejjibaa qofa osoo hin taane tajaajiloota biroo achi keessatti tajaajila daldalaa hunda galeessa ta'e kan of keessatti hammateedha. Bal'inaanis gaafa laallu naannoo hektaara 8ti. Kana keessatti naannoo konkolaataa 300 ol kan dhaabuu danda'u yeroo tokkotti paarkii gochuu kan danda'u. Inni kun immoo giddu galeessaan konkolaataawwan xixiqqaa kaasee hanga konkolaataawwan gurguddaadha. Kanaaf qaxaamuroota gurguddaa ta'an kan himasiisudha. Buufanni geejjibaa qindaa'an kun yeroo xumuramutti sirna geejjibaa magaalattii ammayyeessuun sochii uummataa saffisuu investimentii hawwachuu fi guddina dinagdee magaalattii deeggaruuf shoora guddaa akka qabaatu ni eegamaa jiran. Buufanni kun yoo xiqqaate rakkoo geejjibaa wajjin wal qabatu akka magaalatti qabnu karaa guutuu ta'e hin fura. Geejjiba keenya gara tokkotti fiduudhaaf tajaajiloota hawaasni keenya yeroodhaa gara yerootti akka hanqinaatti kaasan kana furuudhaaf. Itti dabaluunis obbo Nigaatuun piroojeektiin kun hojii magaalomsuu fi ismaart sitii dhugoomsuuf agarsiistuu guddaadha jedhaniiru. Dhimmoota Smart Adaamaa keessaa inni tokko Smart Mobility uumuudha. Isa kana keessatti immoo rakkoowwan gama saniin jiran furuu keessatti gahee guddaadha kan qabani. Kanaaf konkolaattota geejjibaa gara tokkotti fiduu, giddugala dinagdee daldalaa uumuu keessatti, iddoowwan bashannanaa hawaasaa uumuu keessatti. Kanaaf inni kun gaafa laallu Smart Mobility wajjin wal qabatu keessatti gahee guddaadha kan qabate waan ta'eef kanaaf inni kun immoo galmoota qabanne keessa inni kun kan mirkaneessu waan ta'eef kallattii kanaan piroojeektiin kun piroojeektii bu'uura magaalaa keenya tarkaanfii tokko gara fuulduraatti deemsisuu danda'udha jechuudha. Ijaarsi piroojeektii kunis yeroo gabaabaa keessatti hojjetame xumuramuun tajaajilaaf banaa akka ta'u ibsaniiru. Anyway sadarkaa xumuraarra kan jiru peevimentii jalqabaa kaasee hanga peevimentii isa lammaffaa hojjetamaatii kan jirudha. Hojii ijaarsa gaamootiin immoo gaafa laallutti almost gara qalamaa fi seraamikii irra kan jiru hojiiwwan jiran hojiilee xixiqqoodha. Hojii biqiltuu dhaabuu, hojii wookweeyti isaan kunniin hojii torbee tokkotti kan xumuramu waan ta'eef kanaaf yeroo jedhame keessatti xumuramee eebbifamee tajaajila uummataatiif hin banama jenneetti kan qabanidha.